Ashamaar kifuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jirjilatti argamtan nagaan koo baga jirtattis naa qaqqabu. Baga jiraatanii baga eeggamtanii yoo nagdeessin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a waan ajaa'ibaati fi waan dinqii yeroo kanatti isin hin eegne gatii meeshaalee qabadheen kara keessan dhufeetoo jira jechuudha. Filannoon keessan gatii isaa olii haga gadiitan isinitti himaa keessattuyyuu waa'ee xarapheezaawwan kanaa waa'ee algaatii fi haramma jaliisii. Kan tanaan duraatirra waan addaa ta'eetoo kan dhufe jechuudha. Diizaayinii isin barbaadan diizaayinii yeroo baay'ee isin nagaafattanii turtaniin bifa haarawaan akkaataa haarawaan humna haarawaan bara kana karoorfannee ni hojjenna jenne irrattis qabadheen dhufeetoo jira. Bal'inaan hojii keenya hojjechaa jirra. Isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoo kana laayik share gochuun dagatinaa warroonni chaayinaal keenya faarawaa tatanuu raattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuu gamanmaan affeerraa kooti. Warri immoo nafaana turtii gootan hedduu tokko galatooma. Hundumaa ol namni nama kabaju kabajamaadha. Akkana kabajanitti rabbiin isin kabaju. Ani hojii koonan kabaja gaafan hojii kana deemu gatii qaba. Hojiin gatii qaba. Dadhabbii qaba. Beektu namni tokko gaafii tokko na gaafachuuf sagalee tokkoonii miti kan addaan deemnu yeroo baay'ee miisejjii baay'ee barreeffama baay'ee sagalee baay'ee meeshaa walitti erguu baay'ee deddeebi'ee gaafachuu irraa kan ka'e wantoota baay'ee bu'aacee baay'ee qaba kan maamiltoonni kun ni beektu. Namni waan ittiin dadhabne tokko hin jiru waan itti dadhabe tokkottis immoo hin milkaa'a. Galata waaqayyoo meeshaaleen haga har'aa bakka baay'eetti ergee nagaadhumaan naa galu rabbiin haa galatu. Kuni ani ulfina kana rabbiifan kenna malee ofii kootii kana fudhadhu tokkomtuyyuu hin qabu jechuudha. Kana isinis akka nama tokkotti naa galatooma. Amma waa'ee xarapheezaa kanaa odoon hin bahin xarapheezaa kana haala sadiin hojjenna isiniin jechuun jaaladha. Innillee xarapheezaa kana odoon ta'e isa duraa sanirratti odoon dubbachaa jiru na jalaa darbe isa 70,000 haga 45,000tiin hojjenna jechuudha. Bifa sadii qaba. Halluun akkuma jiru kanatti ta'e jechuudha. Meeshaa aynata sadiin hojjenna jechuudha. Inna bardiidhaan hojjetama, mideessiidhaan hojjetama, deeffiidhaan hojjetama jechuudha. Wantoota kan sirriitti naa qabadhaa meeshaa sadiin hojjenna. Filannoon keessan inna baradii jechuun beektu mana harabaa keessatti baay'inaan kichinii keessatti argitu. Xarapheezaan kunillee akkasuma haala barbaadaniin hojjetamuu ni danda'a jechuun jaaladha. Egaa ka xarapheezaa kana yeroo baay'ee ijoolleen baay'ee filattanii jirtu. Laallattanii jirtu obboleewwan xalabattaniillee jirtu jechuudha. Haaluma isin filattanii isinii dhufaa isinii jechuun jaaladha. Adda amma achitti kan kaleessatti irra wantoonni baay'een fooyya'ee dhufaadha. Amma kaa yeroo baay'ee keessattuu ji'oota kana namoonni waa'ee jijjiirraa qarshiitiin wal qabatee meeshaan akkas bahee maalii ta'ee ni jiru. Haala saniin wal qabatee bifa madaalamaa ta'ee ijoollee keenya hin miininis meeshaa garuu osoo hin jijjiirin filannoo sadii meeshaalee isin dhiyeessaa jirra jechuudha. Haala barbaadan yoon kana jedhu waan meeshaa jalaa hir'isnaa miti. Filannoon keessan kanaan naa hojjetamu saniin naa hojjetamu kanaan naa hojjetamu kan jedhu filannoon keessan. Tanaan dura nuti meeshaalee ijoolleen keenya nutti ergattan argitanii jirtu. Yeroo jalqabaa waggaa ijoolleen xalabatte ani dursaan viidiyoo irratti hojjedha gaafa xalabatanirraa jechuudha. Gaafa ba'es viidiyoo irratti hojjedha. Tokko meeshaan tokko keessaa dogongora diizaayiniin abbaan xalabatirraa addana jalaa ta'een beeku. Galata rabbii ammas rabbiin galateeffadha. Borus taanas sanuma ijoollee baay'ee fedhii ni qabdu garuu biyya keessatti akkas ta'e akkana ta'e jedhamu ni jira. Keessattuu meeshaaleedhaan wal qabatee wantoota adda addaatiin wal qabatee amma sirriidha. Hatta waan biraatii miti meeshaalee hojjisiifamanii bitamanii miti. Taaksiin guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema jechuudha. Taaksii gaafa olii gad deemamu gaafa tokkoon qabadhee isin dhufa waa'ee isaatiin jechuudha. Amma kara haram majalisii tan ci'a. Haram majalisii tanaan dura 14,000 13,000 hojjetamu waan isin ajaa'ibu haram majalisiin kun lamaan haga 14,000 fa'a jechuudha. Bakka feetanitti ilaaluu dandeessanii ana birallee akkas ture. Har'a garuu isa kana lamaan smaartii kan ta'an carqii bareedaa kan ta'e qarshii 9,500 hojjennaa. Inni kaleessa immoo kan 9,500 8,700 hojjennaa. Baay'ee kun sabiraayiziidha jechuun ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana wanti isin beekuu qabdanii kaleessa gatiin isaa meeqa ture 14 13 ture. Haram majalisiin kun lamaan jechuudha. Ijoollee baay'ee fedhanii qabdu gaafa herreegni keessa deemamu kaaree 8 kaaree 12 kaaree 6 gaafa hojjetamu baay'ee deema. Haala
ijoollee keenyattiinis wal qabsiisnee bareechinee hojjechuuf meeshaalee keenya qulqullina qabu hojjenna jenneetoo Arab Majalisii warratti isiniif hidhe kuni lamaan 9,500 kaareen duraan 14,000 ture. Sirriitti na hordofaa haga dhumaa isiniin jechuun jaaladha. Inni immoo duraan 9,500 immoo 8,700 ta'e jechuudha. Kanaafuu kuni baay'ee waan dinqiiti isiniin jechuun jaaladha. Warroonni jidduu kana keessa itti fayyadamtan itti fayyadamaa. Warroonni kaamooyyuu wal biraan hin geenye wal biraan gaa viidiyoo tanan jaalattan jedheen abdii qaba. Baay'een isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a.